Harka fuune keenya jirtan hordoftoota keenya kanneen ramee online irratti hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'aatiin akkamitti akka Facebook irratti viidiyoo auto play ta'e tokko akkamitti akka ofirraa uggurtan yookiin akka inni hin taphanne dhoowwitan kan wajjin ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook keessan irra galtan viidiyoon tokko zim jedheetu ofii isaatii taphata jechuudha. Viidiyooleen jiran hundi ofiuma isaaniitii cal jedhaniitu osoo eeyyama keessaniin ala taphatu. Kanneen ammoo akka eeyyama keessaniin ala hin taphanne akkamitti akka inni auto play hin taane uggurtan gabaabumatti kan wajjin ilaallu ta'a. Garasitti osoo hin darbineen duratti chaanaala Ramee Online haaraa kan taatan subscribe gootu jechuudha. Egaa akkuma kanaan dura chaanaala Oromoo Samsung irratti isin beeksisaa turre chaanaala keenya lamaffaa Ramee Online jedhama. Warroonni hamma seentanii subscribe gootan hedduu galatoomaa jecha. Warroonni subscribe hin godhin immoo akka subscribe gootan isin gaafannaa jechuudha. Akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu kan hin irraanfanne gamnoonis yaadachiisna. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu immoo duraan dursa Facebook keessan irra galtu. Facebook keessan irra yeroo galtan amma fakkeenyaaf viidiyoo ta'e tokko search goona jechuudha. Amma viidiyooleen kunneen akkuma isin argitan ofii isaaniitii taphataa jechuudha. Auto play dha. Adde gabaabsee waan jeneraal Taaddasee Birruu xiqqoo dubbachuu barbaadeeti. Ofii isaatii taphataa jira akkuma isin argitan. Galatu. Gureetiin isin garsiisa kana ugguruudhaaf as bakka kanarra cuqaastu tuqaa sadan kanarratti erga cuqaastanii xiqqoo gabbuutanii iddoo setting and privacy turre cuqaastu ergasii as iddoo setting kanarratti click gootu xiqqoo yeroo gabbuutan gara garjellaa kanatti media and contents iddoo kanarratti click gootu ergasii as iddoo auto play jedhu kanarratti yeroo takkaaf cuqaastu amma bakka kanarratti on mobile data and wifi connection jedha. Bakka kanarratti mobile data ta'e wifi fiidhaan ofii isaatii auto taphataa jechuudha. Lammaffaarratti wifi fi qofaanii sadaffaarratti immoo wanti isin amma irra deebisuu qabdan sadaffaarratti never auto play videos iddoo kanarratti click gootu. Erga haala kanaan click gootanii ni baatu jechuudha. Amma viidiyooleen jiran eeyyama keessaniin ala hin taphatanii jechuudha. Eeyyama keessaniin viidiyoon jiru tokkoyyuu eeyyama keessaniin ala taphachuu hin viidiyooleen jiran kamiyyuu eeyyama keessaniin ala taphachuu hin danda'u jechuudha. Akka irraa barattan akka irraa hubattan abdii qabna. Chaanaala keenyaaf warroonni haaraa taatan subscribe godhaa. Akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu akka hin irraanfanne jecha barnoota keenya birootiin hamma walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha.